lamani kaboolla tokkotti awwaalle ka isaan 11 miti kadheen gadda kaleessa nama dhibba meeqa awwaalaa dhumne abbo awwaalaa dhumne boolla keessa gadi kaa'adhu sun seenaa ta'eetirraa kanatti waan jalqabaa ta'eetirraa kanatti nama kam jaallatu lubbuu keellee dabarsitee kennitee fi ofii keetti duutee isa oolfachuu dandeessu meeqa biraa dhammee jechuudha isaan sana yaadachuuf kaa'atti walitti qaban malee nyaachuu dhuguu quufuu dhiituu machaa'uuf dhukaasuuf miti. Yoo nyaannee dhugne qofaa gammannee yoo waanuu argame qofa gammanna taanaan maalirra jirra qabsoo jedhamaa jaallan hin jedhamu bakka argannettis bakka dhabnettis bakka haalli nuu mijatettis nuu mijatinettis fuuli keenya yoomiyyuu ifaa ta'uu qabaa jechuudha. Uummanni Oromoo fuula keenyarraa waa dubbisa akka nuti taane ta'a. Otoo nuti walii galtee qabaanne tokkummaa qabaanne jaalala qabaanne uummanni Oromoo yoomiyyuu adda adda hin ba'u. Nuyi jechuun bu'uurri uummata Oromoo tokkummaa isaatiifis jaalala isaatiifis faca'iinsa isaatiifis bu'aa xiqqoodhaan sossobamee ka gammadu waan xiqqoo immoo dhabee ka gaddu nuyi ta'uu hin qabu. Uummanni Oromoo gaafa nuyi bu'aa xiqqoon sossobamuu dhiifne waan xiqqoo gaafa dhabnus gadduu dhiifne nurraa ilaaleedhatu ofirraa dhiisaa jechuudha. Akkasuma miti jaallan akkas kanaafiyyuu yoomuu gammadaa ta'uu qabnaa jechuudha. Silaa sagantaa keenya dheeressinee taphachuu kolfuu waa barbaanne gochuu dandeenya. Guyyaan irraa garuu guyyaatti kolfanii taphatanii dhiichisanii machaa'anii miti. Dhiichisuu dandeenya. Guyyaatti dhiichisanii miti garuu guyyaatti machaa'anii dhuganii waan barbaadanii godhanii miti. Naamusa kabajaa fi jaalalaan yaadannoo guyyaa har'aa ga'uu keenya qofaafi. Gammachuu nutti dhaga'ame yaadannoo jaallan keenya immoo gochuun nurra jiraataa jechuudha. Kanaaf fayyaataa galatoomaa bagattiin isin ga'e baga walumaan geenye. Kanuma yaadannoo namni qabdu qabii keessaa baasuu dandeenya.